Maaltu sinii ta'e? Eenyutu sinii kadhate? Akkamitti maalirraa fayyitan? Mucaafni seexanni baasee goodaatti gashee Waaqayyo toon beekini Waaqayyo guyyaa naa fide Waaqayyo guyyaa naa fide karaa faarfataa Amaanu'eel Gooftaan Yesuus na yaadate gaafa abdiin isa eeggate gaafa Waaqayyo koo na gargaara jedhee murteeffadhee isa eeggate Waaqayyo koo na gargaare seenaa mucaa kootii geeddaree seenaa biyya kanaa geeddaree imimmaan biyya kanaa too lafatti hin gatiin Waaqayyo furmaata naa fidee dhufe. Gaafa abdii dhabee gaafa raafame duutis jireenyis guyyaa qaban jedhe guyyaa sabni Waaqayyoo fudhuuti iddoo fayyinaa waldaa fayyinaa geessedhaaf Waaqayyo asittis na fayyisan jedhe Waaqayyo koo mana sin jira Waaqayyo koo iddoon itti barbaadan anuma bira jiran jedheen Waaqayyo koo asumatti furmaata baatee jilba saba isaatiin imimmaan saba isaa too lafatti hin gatiin biyya kana wajjiniin na gargaaree lubbuu mucaa kootii harka diinaa keessaa booji'ee nama gammachuudhaan nama ililleedhaan fuuldura isaatti mucaa koo lubbuu guutuudhaan saba Waaqayyoo fuuldura deddeebi'u na taasisee diina koo luka koo jala gashee ammoo dirree irratti na baase. Kana Waaqayyo kootiif galata gashe diina koo na moosisee warra dura koo eegan leeyyaasisee kana ammoo bissii galataa na baasisee dhugaachisee kana Waaqayyoon galateeffadha. Yeroo as fiddan akkamitti fiddanii dhuftanii? Eenyutu kadhate seenu Amaanu'eel faarfataa Amaanu'eel hidhattanii garuu akkamitti fiddanii dhuftan muca'oo kana? Innaa fiddanii dhuftan? Yeroo mana fuudhee nan baa jedhu mucaan kun mana ba'uyyuu dinnaanii ajaja gara Waaqayyootti baafannaa xalaa Waaqayyootti barreeffannaa dhan abbaan manaa koo jennaanani maal gochuun nuuf taarennaan jilbeeffannee kadhannaadha. Achumaani buleettiin koo gooddanyaan koo na biratti qursii nuu dhiyeessitee qursii kana nyaadhaan naan lakki Waaqayyoo nan dursisiifadhaadhaan. Gaafa Waaqayyootti xalaa barreeffannu mucaanumti dura cannaqamtee laftitti dhibbatu kuni teessoo irra teessu jala lubbuu ishii foon ishii wajjin wal fuudhee gashee lubbuu ishii kan morma ishii kan walitti firaashii irratti haftee mucaan kun yeroo nuti kadhannee kaanu lubbuu ishii keessaa dhabame. Waaqayyo humna kee moo humna diina kanaa caala yoo humni kee immoo diina kana caale harka diina kanaatiin haa fuudhin jedheen. Yeroo ani kana jedhu mucaan koo hojii samaa irratti garagaleera du'aan baadhee deemamoo maala godhannaan sabni Waaqayyoo reenfa ishii fuudhanii waldaadhaan naaf haa gashanii daandiitti duuteen jedha naa fuudhaa kaa algaadhaan jedheen kaa algaa gadi baase. Yeroo nan akkas jedhee abdii koo Waaqayyo koorra keewwadhee yeroo gara Waaqayyootti iyyuu Waaqayyo koo yeroo sana na yaadatee mucaan duutee ijji samiitti garagale ijji ishii qolatti gad deebi'ee lubbuun keessaa fuudhame sun bakka inni itti deebi'ee na wallaale. Yeroon fudhee nan baay'e immoo isa dura duute sana amma akka hin baane taasise. Waan godhu nan wallaalee dhaloonni na bira naanna'anii jiran obboloonni koo jabeessanii qabanii mucaan taa'uu jidduu kana algaarra kaa'udha yeroo isaan fuudhanii ka'anitti mucaan koo kun akkasumatti natti marmite. Natti marminaan nan qullaadhuma koo qullaa ishee uffatatti keenyannaan diddee lakki uffatatti kaa'u naan boo'ina. Lubbuu ishee gara Waaqayyoo geeffadheen furmaatatti barbaadadhan jedheen. Yeroon qullaa ishee baadhadhee anis qullaa koo fudhadhee ba'utti uffata akkuma hin ta'initti uffata tokkittii fuudhanitti kaa'anii isa iyyitu sana otoo amma iddoo kanaatti iyyituu dhuftee walakkaa kana geesse. Yeroo abdii ishee fudhattu dirree kanatti naa dhiyaattu isa boossuun dhiiftee yeroo dhufnee iddoo kana geenyu ba'aan ishii kun kadhata kanaan karaa inni narraa bu'e illee na wallaale ishiirraas bu'e biyya kanarraas bu'e. Waaqayyo koo kana na fayyise kana na Waaqayyo kootiif dhugaa ba'a. Waaqayyoon galateeffadhaa. Mee gabaabinumatti waan dura isinirra ture yeroo as dhufee isinii kadhatame booddee waan ture nutti himaa. Tole galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo waan guddaa naaf godhee anaafis maatii kootiifis. Mucaan kun hin dhukkubsattee dhukkubni ishii hafuura maraatumaatiin qabamte humna xonqolaatiin qabamte Waaqayyotti hin iyyine amantoonni biyya kanaa gara Waaqayyootti nuuf iyyani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hiyyi saba Waaqayyoo lafa otoo hin bu'in deebii
atattamumatti in arganne Waaqayyoon nu gargaare. Guyyaa dheengaddaa yeroo lama itti boonye. Diinni lubbuu ishii fudhatee yeroo lama nu boochise. Waaqayyo immoo hin duutu jedheetu lubbuu ishii harkatti nuuf qabate. Kanaaf guyyaa kaleessaa ganama yeroo fiduudhaa kaanutti dursi Waaqayyoon of dura buufanna jennee jilbeeffannee Waaqayyoon kadhannaa jenne. Iwwittifatti iwwaacaatii akka taatu of hin beektu lafarra gangalatti namoonni baay'een ijji isaanii argeera yeroo mucaan kun dhukkubsattu. Waaqayyotti bu'anii Waaqayyorraa deebii arganne. Kanaafuu guyyaa kaleessaa yeroo jilbeeffannee Waaqayyoon kadhannu yeroo achi ol jennu kadhata xumurree reenfa gogaa taate gara Waaqayyootti niyyine Waaqayyo nu gaddaa nuyi abdii keenyas amantii keenyas irra kaawwanneerraa jenneen Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u yeroo sanatti lubbuun itti deebite. Ka'ii gara waldaa deemnaa jennaan in iyyite hin booche. Namoota nu bira jiraniin algaa gadi nuu baasaa baadhaa gara mana Waaqayyoo nuuf geessaa har'a humni afuramaa irraa cabaa jenne. Yommuu akkas jennu haadha gallakkisuu hin didde haadhatti hin maramte akkuma ba'aatti finnee otoo ishiin iyyitu walakkaa kana geenye. Obboleessi keenya Misgaanuun dhufee karratti nu harkaa simatee finnee yeroo iddoo sana keenyutti firaashii fidanii lafa kana nuuf buusani. Finnee firaashii sanarra keenyee karaa faarfataa Amaanu'eel Waaqayyoon siniif kadhannaa ol seensisaa gara waldaatti nuun jedhan. Yeeshi jennee gara waldaatti yeroo ol seensifnutti battaluma sanatti afurri hamaa kan itti ergame battalum sanatti irraa cabe. Ergasii mucaan keenya fayyaa bilisa taatee kunoo hamma galata qabanneet ishiinis nu jidduu dhaabatteet Waaqayyo isa kana nuuf godhee galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoof galata fidaame. Mucaa kana yaalchisuuf iddoo biraatti illee geessanii akka kadhachiisan nageenyeerra. Garuu Waaqayyo konfereensii kana sababa godhatee asuma biyya kanatti mucaa kana fayyise. Yeroo obboleessi keenya faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa kadhatu afurri hamaan irraa ba'e. Dura nama faana nagaadhaan akka taa'an turre akka boosu akka walii gadi taatu dhageenyeerra. Erga kadhatameefii booddee wanti sun irraa dhaabate. Irraa dhaabate. Kan dura nama jibbitu kan namaatti hin siqne harkaan qabachuu kan namaa kan hin jaalanne ergasii akkasitti nu hammatteet nu wajjin hin deemti. Waaqayyoof galata fidaame. Nama jibbisiisu nama bira hambisee ulfina isaa mul'isu Waaqayyoon. Haannaan Waaqayyo waan sii godhe yeroo sana keessa dhiphina sana keessa akka turte maatii keetu si caalaa beeka. Garuu ati wanta jettu yoo qabaatte amma saba kana duratti waa Waaqayyo sii godhe gabaabaatti jechuma gabaabaadhaan waan nu ibsitu yoo qabaatte nutti himi. Waaqayyo waan guddaa naa godhe. Kanaafuu dura itillee ranciisaa ba'ee Amaanu'eel Gaaddisaa faarfataa Amaanu'eel Gaaddisaa dhufee naa kadhannaa Waaqayyo dhibee sana narraa kutee eddasii kunoo hedduu keessan hin burraaqa. Waaqayyo dirree garaatti na baase fuuldura keessanitti na baase dhibeen kun narraa cite fuuldura keessa hedduu keessan hin jira. Galata fide Waaqayyoof. Fayyi hafi jedhaane. Afurri kamiyyuu kanaa booda sin danda'in jedhaane. Mana Waaqayyoo keessa jiraadhu akka Waaqayyo isinii godhetti fuula Waaqayyoo dura deddeebi'aa jiraadha. Nagaan nagaa.